Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu dhaggeeffattoota hordoftoota harameetu akkam jirtan nagaa fayyaadha. Arraan tana wanni niin qabadhee dhufe barreeffama taayee danda'a barreessa tokkorraa hin dubbachuu barbaada. Kanaaf beekta akka mootummaatti mootummaan tun siigaltee silaa of laaltee bareeda. Yeroo hundaa'uu ganda tokko godina tokko maqaa balleessitee sobaan kaayyoo siyaasaa galmeeffachuun hin danda'amu. Kun siigaltee akka siyaasa biyya addunyaatti ummata kana maqaa balleessitee shira adda addaa irra yaaddee sagantaa siyaasaatiin galma geessifadha jettee yookaan yaaddu taate galman ga'u. Siyaasaan ta'e buburree taatee jechuudha. Siyaasa akka hin qabne taatee jechuudha. Siyaasaa faayidaa si hin finne taatee jechuudha. Kanaaf barreeffama inni barreessa keessatti waraana adda bilisummaa Oromoo kan Bahaar Harargee Haramayaa keessatti kan dirree dhawaarraa ka'umsi isaa dirree dhawaarraa tahee naannawa Gobeellee gaara Gobeellee keessatti warra siigaltee achi keessatti of jaaree mootummaa tana dha'uuf deemu. Waraana akkasiisan ummanni Haramayaa walitti ijaaramanii warra akkasii siigaltee waraana bilisummaa Oromoo san ummanni qabee qindaawee kaanis dhawanii kaanis siigaltee boojanii jiran kan jiru waan akkasii waan nama salphisu waan akkasii siigaltee barreeffama isaa keessatti barreessuun isaa ammuma tana jechuun yeroo xiqqoo dura. Kun hanqamta akka nama salphachiisu saalfii guddoodha kun. Akka siyaasaattis akka nama siyaasaattis siyaasaan siigaltee akkaataa itti siyaasaa tana faradanii jira. Guutuutti parsantii 95% dila kana qaanyeedha. Wannummaa nama kufaatii mootummaa tanatti wannummaan kufaatii mootummaa phiphii tana fidaa jiru parsantii silaa faraduun hin barbaachifne mootummaan tun faraduudhaan kufaatii diinagdee kufaatii siyaasaa hamaa wanni isaan itti kufaa jiran kana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf waan akka malee nama salphisaati. Kanaaf ummanni Haramayaa biyyi Haramayaa jedhamtu san biyya kaleessa qabsoo Oromoo utubaa qabsoo Oromootiif doo ta'ee taa'aa ummanni Haramayaa warra qabsoo bilisummaa Oromoo san gama hundaanuu jiraachisaa ture jechuudha. Warra qabsoo bilisummaa Oromoo saniif wareegama ummanni akka ummata Haramayaatti wareegama qabsoo bilisummaa Oromootiif sabboonummaa Oromootiif namni hanqa isaanii kafalee ni jira jedhee yaadu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Ummanni kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf wareegama guddaa kannee wareegamaa ture. Ummanni kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf dootee daggalatee qabsoo bilisummaa Oromoo tana jiraachisaa ture. Arraan tana gabbee ummanni wal ijaaramee waraana bilisummaa Oromoo kan siigaltee isaaf jecha bahee qabsaawaa jiru kana ummanni keenya kana Haramayaa kana ni godha jechuun siigaltee soba guddaadha. Ummanni kun ummata kalee qabsoo jiraachisaa ture qabsoo jiraachisaa jiru ummata goota. Kanaaf wanni taayeen gaffite kun olola addaa olola siigaltee tuffii ummata Haramayaatiif qabu kan agarsiisu jechuudha. Mootummaa ummata tuffatu mootummaa ummata irra cubbuu keessu ta'uu nama agarsiisaa jechuudha. Kun salphina guddaa dhugaa dubbachuudhaaf. Akkasuma shirri siigaltee deemaa jiru shirri Haramayaa irratti ispeeshaalii Harargee irratti wanni gad deemaa jiru abaaboo hiiltan shira siigaltee atoomsaa fi araarsoo biqilaa kan gaggeessaa jiran jechuudha.
wanni amma taayyeen gabbaasee dubbate kun kan araarsuu biqilaatii fi atoomsaan ummata Harargee cabsuudhaaf qabsoo bilisummaa Oromoo gama bahaa kana jiru sana qancarsuudhaaf cabsuudhaaf balleessuudhaaf waan godhame jechuudha. Kun ummanni keenya dursee hubatee jira. Kun siigaltee waan qaanyii guddaadha. Qabsoon Oromoo har'aan tana qabsoo Oromoo kan propagaandaa gallakkiftee ummataa fi waraana adda bilisummaa Oromoo gargar baaftee maallaqa ganneettee qabsoon siigaltee ati balleessitu mootummaan balleessitu hin jiru jechuudha har'aan tana dhugaa dubbachuudha. Kanaaf wanni abaawoon hiiltan godhaa jirtu tasuma ummata Harargee biratti illee fudhataman qabanii ummata keenya tokko biratti illee fudhataman qabanii ummata amata 40 qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf qabsaawee amata 50 qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf qabsaawee arraan tana yeroo ummanni Oromootii fi qabsoon Oromoo akkanatti fiinxarra gahaa bilisummaan dhiyaatte kanatti warra deemee olaantummaa Amaaraa mirkaneessuudhaaf abaa'oo dhaabaa adda bilisummaa Oromoo bakka lamatti baasee irratti hojjechaa jiru jechuudha. Kan akka siigaltee araarsuu biqilaa, kan akka atoomsaa, kan akka tooleeraa adabaa, qajeelaa mardaasaa, kun siigaltee warra rabbiin booddee isaanii balleesse. Ummata akkanaati. Ummanni akkanaa kun halkanii guyyaa wanni godhaa jiran qabsoo bilisummaa Oromoo tan haratti hambisuu irratti waraana bilisummaa Oromoo kana akkaataa itti diigan irratti halkanii guyyaa hojjechaa jiran jechuudha. Kun siigaltee hin milkoonetti. Milkaa'uufillee hin ta'an. Kanaaf wanni har'a taayyeen gabbee barreeffama isaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo Harargee irratti baharra sossoo'u ummanni Haramaayaa walitti ijaaramuudhaan tarkaanfii irra fudhatanii kaanis siigaltee to'atanii jiran kan jiru kun soba guddaa akka ta'e cubbuudhaan siigaltee wanni mootummaan jaaramtu hin jirtu cubbuudhaan mootummaan siigaltee siyaasaa tolfattu hin jirtu yeroo arraan tanaa mootummaa tana wanni akkana kuffisee jiru cubbuudha jechuudha. Cubbuun bakka takka naman geessu. Cubbuun biyya siigaltee ati irratti maqaa balleessitee xiqqeessitee Oromoo irraa gargar baasuuf ati karoora baafatte san fakkeenyaaf Haramaayaa ummata Haramaayaa maqaa balleessuudhaaf Oromoo taan biratti siigaltee maqaa balleessuudhaaf xiqqeessuudhaaf sagantaa kaayame ture. Garuu sagantaan isaan kaayan kun sagantaa irra taayyeen gabbeef tun ummata Haramaayatii fi qeeroo Haramaayaa qabsoodhaaf kakaafte jechuudha. Qabsoodhaaf kakaafte. Qabsoodhaaf kakaafte jiti fincilaaf akka haangoote jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Kun kanaaf ummanni Haramaayaa ummata wareegama qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf wareegama guddaa kafale kan qabsoo Oromoo tana jiraachisaa jiru kan sabboonummaa Oromoo tana ummanni keenya sabboonummaa Oromootiif Oromummaa tanaaf ummata wareegama guddaa kafalaa jiru kafalaa ture jechuudha ummanni Haramaayaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf kana Oromoon hundinuu ragaa ba'uun ni danda'ama. Kanaaf irra taayyeen gabbee biyya siigaltee biyya Maaliq Ambaar beetu biyya Maaliq Ambaar kan Piraayim Ministeera Hindii ta'ee Hindii kan bulchaa ture biyya Maalikiitu arraan tana biyya siigaltee osoo Itoophiyaa tana keessaa warri Habashaa kun tokko siigaltee biyya addunyaa tana hin bulchini warri siigaltee Haramaayaa qara ta'uurraa warra siigaltee Piraayim Ministeera Hindii ta'ee warra bulcha. Ummanni keenya ummanni Haramaayaa jechuun biyya siigaltee ulamaayiitiinis hangafaa Sheemamatamii Karroofaa jira. Amma Giraanfaa jira. Haramaayaa irraa biyya seenaa qabdu, biyya gootummaa qabdu, biyya siigaltee islaamummaadhaan sheekota gurguddaa nuu baafte, biyya gootummaadhaan gootota hedduu nuu baafte. Biyya Usmaayyoo Muusaa, biyya gootota hedduu, biyya wareegamtoota siigaltee hedduu tana arraan tana taayyeen gabbee biyya saniitu
ummata saniitu ummata kaleessa qabsoo bilisummaa Oromoo tana utu beetu arraan tana gabbee waraana bilisummaa Oromoo kan baakeessa sosoo ummanni wali bee jaaramee waraana san tarkaanfii irra fudhatee waraana san booji'e kan jedhu qaanyii guddaadha kun. Qaanyii guddaadha. Kanaaf filmiin Taayyee Danda'aatii fi Araarsoo Biqilaa qopheessitan bakka isiniin geenya. Silaa akka keessanitti ummata Haramaayaa ummata Oromoo biraarraa addaan baasuudhaaf yaaddanii wanni isin kaalkuleeshiniin isin yaaddanii qopheessitan gama fincilaatti gama qeeroo kakaasuutti gama siigaltee gama sanitti ijoollee ooftee arraan tana siigaltee fincila biraa keessa siigaltee warri naqee tokko Taayyee Danda'aati akka ijoolleen teenya siigaltee kaatee finciltu kan godhe tokko Taayyee fi Araarsoo Biqilaati. Kana maalirraa fakkeenyaaf biyya sabboontota biyya siigaltee wareegama qabsoo bilisummaa Oromoo tanaaf halkanii fi guyyaa baasaa turtee fi Oromummaa tana biyya irra miidhame san arraan tana olola fuudhanii Taayyeen faan Araarsoo Biqilaa faan qabsoo bilisummaa Oromoo tanaa fi tokkummaa Oromoo diiguudhaaf wanni isin gootan san gama siigaltee hafuura isin kutuutti gama fincilaatti qeeroo teenya kaaftan malee ummata keenya ummata Oromoo biraarraa adda baafna jettanii sagantaan isin lafa kaayyattan ummata keenya sagaltee hamilee cabsinee qabsoorraa of duuba deebifne jettanii sagantaan isin lafa kaattan hin milkooyne kufaatii guddaa fi qaanyii guddaa keessa seentanii jirtan dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf wanni karoorri siigaltee qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuudhaaf karoorri Araarsoo Biqilaatii fi Atoomsaa fi Taayyeen qopheeffattan isiniif hin milkooyne. Osoo isin siigaltee ummata kana qabsoorraa of duuba deebifna qabsoo bilisummaa Oromoo tana dhabamsiifna tokkummaa Oromoo tana dhabamsiifnaa irratti wanni isin gabbaatanii miidiyaarra baatanii barreeffamaan barreessitan arraan tana qeeroo teenya fincilaaf kaasee ilaanqa wareegama robbuu siigaltee akka ijoolleen qabsoo itti godhaa gootan jechuudha wanni isin gootan olalli isin kaatan tuffiin siigaltee ummata keenya Haramaatii qabdan tana fiddee ijoollee wareegamaaf qopheessite fincilli akka dhoowwu kan godhe isin jechuudha. Kanaaf wanni isin itti deemtan dogongoraa ololaa fi sobaan qabsoo Oromoo diiguun tokkummaa Oromoo diiguun yeroo arraan tanaatti hin danda'amu. Tooftaa biraa haaree uummattanillee hin milkooytan. Uummanni arraan tan irra qosaa turtan san silaa uummata san seenaa uummata Haramayaa beeytanii irratti hin qoostan. Carrama korannettaniiti barreeffama san gabbaatanii dalaytan. Filmiin isin dalaytan san warra siigaltee naannawa san qalleetti 4,000 kan ummata Oromootiin ittiin ajjeesisuu fi waraana bilisummaa itti Oromoo ittiin cabsuudhaaf 4,500 leenjiftan san gabbaaftaniiti biyya hunda keessatti nuti waraana bilisummaa Oromoo teettanii ummata keenya itti balleessuudhaaf kan qopheessitan ta'uu ummanni keenya isin jala beekee jira. Dubbiin teessan isin jalatti hobbaatee jirti. Kanaaf injifannoon ummata Oromoo ta'aataatu hin milkooytanii galatoomaa fayyaadaa.